akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra. Har'a dubbii ho'ituu dubbii yeroo breaking news jedhan jechuudha. Waan akkasii qabanneeti kan dhufne dubbii baay'ee ho'ituudha. Kanaaf haala yerooti jechuudha kuni haala yerooti. Kanaaf haala yeroo kennaa har'aan waan afur qabannee dhufne yookaan immoo dubbii ijoo afur qabnee dhufne jechuudha. Dubbiin inni tokkoffaan Dr. Abiy Ahmed holqa Soofumar daawwachuu isaati. Dubbiin lammaffaan diroonii Wallaggaan horroo kudurutti kufteedha. Dubbiin sadaffaan faannoon daandii xayyaaraa Laallibalaa to'adhe jedha. Dubbiin arfaffaan Iskindir Naggaa USA'n mootummaa federaalaa wajjin akka mari'annuuf haala akka nu mijeessitu kan jedhu jechuudha. Dubbii arfan kana qabadheen dhufee dubbiin arfan kunillee dubbii ijoo waan ta'aniif please haga dhumaatti akka na daawwattan abdiin qabaa. Garuu san durseetumaan jechuudha. Beekamtii tokko malee beekumsa qofaan guyyaa muraasa yookaan ji'a muraasa keessatti subscribe 1000 guunnee jirra. Geelatoomaa ulfaadhaa kun guddaadha jechuuf miti. Kun immoo anaan odoon ta'in isiniin ta'ee akkaan beekumsa malee beekamtii akkaan hin qabne beeytanii. Kanaaf garuu immoo namni kun haa guddatu, namni kun nu haa jabaatu jettanii share gootanii subscribe gootanii waan na bira dhaabbattaniif galatooma. Okay, amma kallattimaan gara dubbii kiyyaatti kan galu yoo ta'e dubbiin ijoon tokkoffaan Dr. Abiy Ahmed holqa Soofumar daawwachuudha. Dubbii kana kan kaafneef kanaan dura waggaarraa jechuudha. Dr. Abiy Ahmed kitaaba dhaloota ida'amuu jedhamu. Kitaaba dhaloota ida'amuu jedhamu barreessee kitaabni sun akka gabaarra ooluu fi akka gurguramuu fi galii isaa guutumaan guututti holqa Soofumar ittiin bareechuuf ittiin ijaaruuf akka oolu jedhee jira. Kitaabni sunillee qarshii gara biliyoonatti gurguramee har'a san daawwachuu garasitti deemee jechuudha. Har'a san daawwachuu sadarkaa maalirra jira, adeemsa maalirra akka jira laaluu achi deemee. Dr. Abiy wantoota akkana kanaan baay'ee beekamaadha. Paarkii tokkummaa kaachii Finfinnee keessatti ijaarame ilaaluu dandeettanii, Woncii ilaaluu dandeettanii, waan akkana kana ijaaruudhaan baay'ee beekamaadha. By the way, waa'ee misoomaa kanarratti nama taman. Waa'ee misooma hojjechuudhaan baay'ee nama taman jechuudha. Akkuma mootummaa kanaatittuyyuu misooma hojjechuu, geggeessuu, misooma xumuruu, misooma hojjetan san xumuruu irratti nama tamanii. Kun waan jajjabeeffamuu qabudha. Hanqinni akkuma jirutti ta'e hanqinni biraa akkuma jirutti ta'e jechuudha. Gara misoomatiin nama taman. Kanaaf isa kana waan kana hojjetanii jiru. Kun waan gaariidha jechuudha. Yeroo booddee isa deemnaa holqa Soofumar dhaqnee itti bashannannee, dhugnee, nyaannee, laallee aadaa keenya, seenaa keenya waan hunda ittiin barachaa deemna waan ta'eedhaaf kun immoo galii turizimii guddisuu keessatti, galii biyyattii keessatti illee karaa turizimiitiin galii guddisuu keessatti gahee guddaa taphataadha. Kana jechuudha. Mee amma immoo waliin haa daawwannu Dr. Abiy waan አምና ታስታውሱ እንደሆን የመደመር ትውልድ መጽሐፍ ሲጻፍ ለኦሮሚያ ክልል የተሰጠው አሳይመንት በዛ ሽያጭ ሶፍመር አካባቢን እንዲያለሙ ነበር። አመት ከምናምን ቢሆነው አሁን ያን መጽሐፍ ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ ሽጠዋል። በጣም ከፍተኛ ሽያጭ የተደረገበት መጽሐፍ ነው። ኦኬ ከይታኑ
waa'ee diroonii horroo guduruu Wallaggatti kufteeti. Waa'ee diroonii kanaa akkuma barbaadettu haa kuffiftu. Amma maa kuftee miti kan dubbachuu barbaanne jechuudha. Tokkoffaa dirooniin kun balaa geessite moo balaa hin geessine irraa dubbannaa jechuudha. Dirooniin kun waan akka maasaa keessatti kasiin kuftee balaan isiin naannoo sanitti geessitellee hin jiraatu, hin geessinellee. Garuu kana qofa osoo hin taane waan nama kolfisiisu tokko jechuudha. Faannoon diroonii Wallaggatti kuftee diishqaa rukunnee kuffifnee jedhanii barreessan jechuudha. Beektonni isaanii hundi namni gurguddaan namni kabajamu hundu dirooniin kan kufte horroo guduruu Wallaggatti. Isaan immoo faannoon diroonii diishqaa dhadha'ee kuffisee sabbar seenaa dil seenaa wanni isaanii hin jiru jechuudha. Propoogaandaa afuufuun olma jiru siyaasa keessatti jechuudha. Garuu propoogaandaa hin malle waan hin taane jechuudha. Waan nama kijibsiisu, waan borullee amantaa nama dhabsiisu haasaa faannoonii kun waanuma ajaa'ibaati jechuudha. Bakkuma walii argatu bakki illee odoo walitti dhiyaate haga tokko walitti dhiyaataa waan akkasii jetta. Goondarii fi horroo guduruun waan baay'ee wal argatu miti jechuudha. Osoo Oromoo akkas odoo jedhe hin fakkaata. Waan hin fakkaanne nutu dhahee diishqadhaan kuffise kan jedhudha. Kanaaf faniidha waan nama kolfisiisu xiqqoo isheettuma bohaartaniif jecha dhiyeesse. Maraafuu akka odeeffannootitti miidhaan geessine maasaa keessatti kufte jechuudha. Namarrattillee, uummarattillee, qabeenya irrattillee miidhaa hin geessine jechuudha. Yoo qabeenya biyyaa taate malee akka qabeenya biyyaatitti qarshii biyyaatiin bitamti. Miidhaa tokko ta'uu danda'a. Garuu namoota naannoo san jiraatan irratti sababa diroonii saniitiin miidhaan ga'e tokkollee hin jiru kan jedhu haga ammaatitti booddee waan ba'u hin beeknu jechuudha. Itti aansee ammallee dubbii faannoti irraa fagaattu. Dubbii faannoo tanarratti cimteerte jechuudha. Faannoon immoo jidduu kana immoo maal jedhaa? Daandii xayyaaraa Laallibalaa to'annee jirra. Keessa deemee argee viidiyoo isaan illee bahee jira. Amma viidiyoo san baay'ee asitti xiqqoosi onnoodhaaf agarsiisuu hin barbaanne malee viidiyoo isaan xayyaara keessa dirree xayyaaraa keessa fiiganillee ni jira. Seenanii jira. Homaa gaafii hin qabu jechuudha. Dirree xayyaaraa keessa waan sa'aatii takkaayyuu hin geenneef ol seenanii iyyanii keessa fiffiiganii bayanii jiranii. Inni kun immoo dhiibbaa guddaa qaba yoo jenne mootummaa federaalaatti homaa dhiibbaa takka qaban durallee kanaan durallee isiniin jechaa ture jechuudha. Lolli faannoon naannoo sanitti godhu mootummaa federaalaatti dhiibbaa fida osoo hin taane ummatuma naannoo sanii irratti miidhaa fida. Amma achi dirree xayyaara san yoo balleessan yoo caccabsan eentu miidhama? Ummata naannoo saniiti jechuudha. Ummata naannoo sanii miidhuun alatti homaa baay'ee waan isaan mootummaa federaalaatti miidhaa geessan hin jiru jechuudha. Meebii wanni isaan miidhaa geessaa yoo jiraate galii karaa turizimiitiin galu naannoo Laallibalaati irraa meebii isii akka tokko. Sanillee immoo irra caalatti turizimoonni daawwattoonni turistoonni gara naannoo Amaaraatti deemuu yoo didde irra caalatti kan miidhamu Oromiyaa osoo hin taane naannoo Amaaraa sanatti ummatuma Amaaraatti miidhama jechuudha. Kanaaf qabsoo tokko keessatti immoo uummanni kee ni miidhama yoo ta'e qabsoo sanirraa gara duubatti deebi'uun dirqama ta'a jedhu. Maaliif uummata saniif qabsoofta waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf meebii mootummaan ta'e jedhallee jalaa ba'uu danda'a. Hin beeknu waan matta gammatti harkaan nu bira hin geenye mootummaa yoo tokko ta'e jedhallee jalaa gallakkisee jalaa ba'uu danda'a. Waan akkasitti gammatti ibsi gara mootummaatti wanni ibsame tokkollee hin jiru waan ta'eef isa kanallee agarree jirra. Viidiyoon kanaan baay'illee hin jira. Dhaqanii dirree xayyaara Laallibalaa seenanii jiranii waan daqiiqaa takka saniin booda ba'anii jiran. Kanuma jechuudha waan biraa wanni adda dhalatu kan jiru. Garuu inni dubbiin arfaffaan fi ijoon jechuudha waa'ee Iskindir Naggaa dhiyoo kana dubbateedha jechuudha. Mee waa'ee Iskindir Naggaa kanarratti xiqqoo waan Ingiliffaan haasa'e kana dhageeffannee walitti deebina. Periodic negotiations are part of armed struggle, and to this end, the US government is doing its best to facilitate a meeting between FANO, as representative of the Amhara people, and the Ethiopian federal government. For this initiative, Iskindir Naggaa kana gartan kanatti jechuudha haasaa taasisee jira. Maali inni gooyee jedhu walumaa galatti jechuudha. USA'n nullee
araara keessatti nu hirmaachisuu qabdi. Ni araaramna, araara ni feena. Hoogganaa tokko qabna, hoogganaan sunillee nuyi. Bakka bu'aan Itoophiyaallee nuyi. Bakka bu'aan naannoo Amaaraallee nuyi. Uummanni Amaaraa immoo akka Amaarummaa isaatiin miidhamaa jira. Waa lama jedha laalaasti. Tokkoffaa akka sabaan miidhamaa jirraa jedha. Qabsaa sabaati jechuudha asii olaaltu jechuudha. Deebi'ee immoo nuti bakka bu'aa Itoophiyaatillee jedha. Akka Itoophiyaatitti illee jedha. Waan waliin fakkaatuu fi waan wal faallessu garuu immoo asurraa maal baranne beektanii? Faannoo wanni jedhamu tokkummaadhaan hooggansa hin qaban jechuudha. Akka shiftaatti hunduu bakka seenee hoogganaa mataa isaa qabaa, achitti uummata saamaa, uummata dararaa malee hoogganaa waliigalaa kan qabsoodhaaf jechuudha. Namni qabsoodhaaf qophaa'e tokko hoogganaa gareedhaan hin qabaa, deebi'ee immoo hoogganaa waliigalaa qabaa jechuudha. Kanaaf isaan hoogganaa waliigalaatu hin qaban. Anatu hoogganaa ta'a jedhanii haga ammaatitti wal lolaa jiran jechuudha. Walumaa galatti waliigalteen tokko jidduu faannootti hin jiru. Kanaafuu faannoon uummata akka wanni inni fiduu danda'u illee kanaan dura illee isin hime wanni inni fiduu danda'u hin jiru. Miidhamuu danda'a. Amma Iskindir Naggaa anatu hoogganaadha. Ameerikaan na wajjin dubbachuu qabdi jedha. Kanaaf Ameerikaa Iskindir Naggaa gaafa galchite warri kuwwan kanaan dura maal jedhee jira kan shawaa keessaa sun an nuti gankumaayyuu haga mootummaa kana kuffisnutti diriirii wanni jedhamullee negosheeshinii wanni jedhamullee gonkumaayyuu hin jiru jedha. Kanaafuu maal goota Iskindir Naggaa jalaa galchitaa sisteema isaatiin saniin booda irra kaawwan irra kuttaa jechuudha. Kanuma wanni humni isaan qaban tokkollee jijjiiramni isaan fiduu danda'an tokkollee hin jiru. Kanaaf dubbiin ijoon har'aa kana fakkaatti subscribe share like gochuu hin dagatinaa. Keessumatti dubbiin har'aa dubbii addaati jechuudha. Maaliif jennaan guyyaa chaanaaliin kenna kuma ga'etti waan kana dhiyeessine waan ta'eedhaaf share like subscribe gochuu hin dagatinaa. Nagataa.